Gara dhaddacha gaggeesseen himatamtoota kunneen irratti hidhaa cimaa waggaa 20 hanga hidhaa waggaa 1 walakkaa murteesseera. Biiroo Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaatti Daayirektaroota dhimmoota yakka malaamaltummaa fi dinagdeetti Abbaa Alangaa naannoo kan ta'an obbo Gizaachoo Daanyee dhimma kanarratti dubbiseen ture. Hojjettoota mootummaa fi namoota dhuunfaa ta'anii waldaa himaataa waldaa raabsaa simintoo milkii jedhamu magaalaa Duukam ganda kootichaa keessatti qajeelfamoota seeraa cabsuudhaan erga seeraan ala hundeessaniin booda maqaa akkasumas himatamaa tokkoffaa Addisuu Hangaasaa kan jedhamu akka waan obboleessa kabajamaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa ta'etti kan hawaasaaf biratti dhiyaatee wal baraa ture. Himatamtoota 13 irratti himannaan kan bu'uureffame. Himatamtoota kanneen keessaa tokkoffaan himatamaa hojjetaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa kan ta'e Addisuu Hangaasaa kan jedhamu. Lammaffaan immoo himatamaa obboleessa isaa Taaddalaa Hangaasaa kan jedhamuu fi sadaffaan Warquu Caalaa fi himatamtoonni biroos jiru. Isaan irratti kan bu'uureffate yommuu ta'u, bifa waliigalaatiin garuu himatamaa tokkoffaan adabbii hidhaa cimaa waggaa 20 fi qarshii 200,000 kan adabamee fi himatamaa lammaffaan immoo adabbii hidhaa cimaa waggaa 12 fi qarshii 20,000. Akkasumas himatamaa sadaffaan Taanaan Biiroo Daldala Oromiyaa kan ta'e jechuudha waggaa 5 fi qarshii 10,000. Himatamtoonni biroos waggaa 1 baatii 2 hamma qarshii 3,000 hamma 5,000 kan adabaman tartiibuma saniin adabbiin isaanii guyyaa har'aa darbeera jechuudha mana murtiitti. Mee maqaa Shimallisiif akka abbaa qabeenyummaatti fayyadaman immoo maqaan obboleessa jedhuun maqaa fayyadamuu isaaniiti amma kan qabxii ta'eeru. Tokkoffaa yaa himatamaa tokkoffaan kun Addisuu Hangaasaa kan jedhamu obboleessa dheeti namootaan kan wal baraa ture. Hariiroon isaanii obboleessa dheeti malee kallattiidhaan karaa biraatiin wanta dheeti miti. Isaaniif faayidaa argame san akka waan geessutti fayyadamaa ture. Obboleessi kiyya pirezidaantiidha dhimma akkanaa siin raawwachiisan jedhuun namoota irraallee qarshii adda addaa fuudhaa kan ture. Obboleessa akka hin taanes mirkanaa'e biyya akka raawwate saniin adabameera jechuudha. Dhaabbata kana waldaa simintoo milkii kamii amma hin cufame jechuudha moo mootummaatiin fudhatame jechuudha moo maaltu ta'a amma dhaabbatichiin? Dhaabbatichi bu'uura seeraatiin hin hundoofne jalqabumayyuu akkasumas immoo simintoon naannoo kuntaala 8,000 bu'aa yakkaa kan ta'e dhorkamee ture. Innis akka dhaalamuu dhabee waldaa kanas immoo ilaalchisee galmeessa daldalaa irraa akka haqamu hayyamni isaatis lakkoofsitiinitis akka haqamuu dhabee murtaa'eera jechuudha. Waldaan kun bara 2013 keessa kan hundeeffama sarraa kaasee rakkoo kan qabudha. Maaliif waldaa himaataadha. Waldaa himaataa keessatti immoo hojjetaan mootummaa hirmaatus hin danda'u seeratu dhorka. Himatamaan kun immoo obboleessa isaa wajjin ta'eeti abbummaadhaan obboleessi miseensa waldaa kanaa ta'eeti. Himatamaan kun immoo miseensa otoo hin ta'in kan waldaa kana namoota garaagaraa fayyadamee hundeessuudhaan kan seeraan alatti fayyadamaa ture jechuudha. Walumaa galatti naannoo faayidaa miliyoona 29 kan argatee fi gama miidhaatiin immoo naannoo qarshii miliyoona 5 ol mootummaa irratti miidhaa kan qaqqabsiisedha jechuudha. Gama biraatiin immoo himatamaa tokkoffaan yeroo 2010 biiroo bulchiinsaaf nageenyaatti qaxaramus ragaa barnoota sobaa kutaa 10 dhiyeeffate isaanis yaa balleessaa jedhamee adabameera jechuudha. Qondaaltonni mootummaan biroon amma himannaa kana irratti jiranii waldicha hundeessuu keessatti hirmaachuu isaaniidha himanni irratti dhiyaate. Nama fakkeenyaaf himatamaa sadaffaan Taanaa hoogganaa biiroo daldala Oromiyaa ture yeroo sanitti dhaabbata Daangootee irraa kallattiidhaan simintoo bituudhaaf xalayaan deeggarsaa ni barbaachisa biiroo daldalaa irraa. Yeroo kanatti xalayaa deeggarsaa kana kallattiidhaan ofii isaatii barreessee mallatteessee himatamaa tokkoffaa kanaaf kennaa ture. Akkasumas haati manaa himatamaa sadaffaa hojjettuu mootummaatii gama biraatiin immoo waldaa himaataa kana keessa jirti jechuudha.